الحمد لله زهاق وقلني كنو وقاقيني فضل مكيتيني الصلاة والسلام على نبي زيني وعلي وصحابي وردفتو تزاني وعلى التابعين مؤمن توتون دما اتنو ملك حسي يا الله يا رحمن ليه ماريه نجت تبارك سنو قد باته إنها تمارلي جيرا إيكا كاموج يو مارلي جيو تاتي إنها تلب جمالتو إسن إيجي سيسي قبادي سوشال ميديا قبا ما ميديا أني كان أكما تاكي يارتي كان قابلتي ريدي قفا ما ميديا أني كان ريدي قفا مالي بقرر سانغدي يا قرر كان ريدي قفا مالي بقرر باي جمع ko atiman dubatu barbada sagalen ke debi sujira dubatu barbada akka nama tokkotti akka nama dhuunfaatti ani kanan dubbachuu barbaade fuuti kunis reedii qofarraani. Salaamu alaikum warahmatullahi. Waalaikum salaam. Waalaikum salaam warahmatullahi. Oke dubbata. Amma booda ijoollee arsii qulqulluu dhaqanii ijoollee baalee tikkirii ijoollee waa tokko la. Akka kiyyatti shamara jimma wala shamara arsi shamara baale wanta kun fuudhu kanneen gagama naatu libda sharmutoot ummata kooboo qabatee wal kadhataa ture naatu libda waa meeqa obsinee jallibnaa nuuf jajji baalee shamarran baaleen jedhe shamarran baalee miskiinama namni kana namni reedii wanti galchan jiru maaliif intalaan rabtu ilmoo si baatte deemuun ikkoo إذا كرسنا ملء سلبنا ميت. كم بالي ودي سياسة. أجاوا بالي ودي سياسة كده. كل بالي جنا جنا بريون. كلا بالي جنا 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 سيراني. كلا بالي جنا جنا لا تاكل لبدا. فرعون هدوء دهسن كايا قديمان إنها تلبدا. أسرتي وري مكانه ناته فرعون ملجرا. لا شيء تبدا. كم مكانه من هذا كأجن نوتاتي كم بي وايفو دبا من أجتي بامن أجدي باسه شيء ملجرا. Abarso, salam alaikum. Abarso, Nasir koime. Nasir koime, Nasir. Abarso wan gotu. Me anaaf Nasir ko fadhi sinama ka wan bodan galchita anaaf Nasir ko fadhi sime. Yalla na. Wayye awwal. Afarsoon hin deebina farsoona taa'u dhiisi nama keessaa dubbataa jira. Yalla anaaf Nasirin bicha dhiisi. Deema yaa kolkolti ta'u durii gaatti fufaa waan dubbatu fedhe. Isini dhiisi deema. Baasii nama biraa jimmaal an Oromoo kan dhufaallee baasi. Nam takka nam bisiin anaaf Nasirin malee. Kolkolti ta'u durii gaatti dubbata yaa dubbatu. Tole awwe dubbatu. Biqaalaa qooyi nama hin galchini. Hayee. Nama hin galchini qooyi. Ijoolleen teenna yoo abaqoo isalamiiti dubbisirnaa dubbanna gagama. Ijoolleen teenna yoo aboo shabakaa keetti sirri hin jirre mucaan dubbataa jira qooyi. Yoo dhugaa isin himan dhugaa fudhadha. Yoo namni dhugaa isinitti hime nama narrabsina. Maaltu biraasi oo? Maaltu biraa oo? Kosoree. Maaltu biraa? Ijee booda kaanitti deebi'aa dhiisaa. La si jamar dhageeffadhu reediin ittuma deebi'aa yoo isii jechuudha akkasii biti dhageeffadhu dabarsu itti reediin jechuudha dhageeffadhu reediin jechuudha gaabi isiin dabbaa baastee sirsiraa taate malee ittiin deebu dhalaa dabbaa qabdu malee reediin kennan saluun salu ittiin deebu maraate Ummu furaa'ooniif reedi ummu furaa'oon hin deebi'an maal akkasitti deebi'a. Awwaan biraati miti. Akkami jimmaan jaarsarraa fudhatti abboo akkamitti jimmaan irraa fudhatti baqaraan tun maalutti bootti jimmaan kana dandeettii ofiiti jimmaan dhageeffadhu jimmaan dandeettii ofiiti jechuun waaqasan billaa dandeettii ofiiti irraa fudhattee suuraa wajjii haa takkaree yaadam jechuudha suuraa isii tana hoggaa beeku jiraate akkasii suuraa ka'een beeku laal istaayilii jimmaan beektu agartanii fataa gola jirta moo miidhatti fataa zana bakka akkana rahaa danda'uu biraa deemte gaa.
كاميرا رتا كنا فتاة قوتي مانا كيس تكم راجل تيونا كجائبة كنا أرتكتا maali isiin idan taasisi kanumaan nu galchi qaata boonna fi abbola dhabne aboo likkii tarteer likkii guddesi miimmoo afarso maasai afarso hin jiraa godhe osoo reetii fudhattee ilmaa yuudhiiftee fi maal qabaata shoobina mee koo mee jaliti ofiin haasoo Abdullaahi Mallee dubbiin abbaa miti ilma fakkaatti jette Oromoo reediyaadha. Amma qalbii haadha manaa kee bichaa osoo hin taane qalbii uummata Oromoo illee ofi cabsaa jirta. Qalbiin uummata Oromoo maal gootii bultii kiyya keessa jechuu dandeetta. Siigalee kalee haadha dhufduba deebi'i. Kaleessa dhukkubsattee sirrirratti galtee rabbii wajjin uummanni kun sii birmatee ha qabu waan qabu kan qabne du'aayin cinaa kee dhaabbatee jechuudha. Siigalee walumaa galatti ergaan kiyya maalidha? Poostii kana akka itti godhaa. Poostii kana takka ilmoo isii wajjin takka si wajjin sii miti isi godhaa jira haadha manaa keetimi. Marii karaa sin gaati. Hay akkamisaa maa qalbii namaa dhayne yaa boo'isin. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama rakkafuunee hordoftoota fi kabajamtoota jaalatamtoota chaanala faayaa Oromoo jalatti argamtan akkam jirtu nagaa keessanii isiniin jenna. Akkasuma gaa hundumti keessan bakkuma jirtanitti nageenyi rabbii isin bira haa ga'uun isiniin jaa. Warri kana dura maatii keenya turtan galatoomaa isiniin jenna. Warri immoo haaroo gara maatii keenyaa dhufaa jirtan like, share, subscribe godhuu hin dagatinaa isiniin jenna. Akkasuma yaada qabdanis koomentii jedhanii barreessan isiniin jaa inshallah. Wanni dubbachuu barbaadu waa'ee reetii fi jaartii isaa haadha firoo jechuudha. Akka magaalaan Oowwitu kana guyyaa takka an akka kiyyatti irraa dubbadhillee hin beeku maaliifi yaada nama dhuunfaa keessa waan nama galche hin qabu waan ta'eef arra haadha firoodha arrabaan xulug godhaa jiranii jechuudha. Warruma gaafa san harka dhahee fi akkamitti reediin akkana godha akkamitti haati firaa'ol akkana taate haati firaa'ol akkamitti tuqamti je'ee akkasitti kun oguuze isii beeysantu arra deebi'ee isii arrabsaa jira jechuudha. Viidiyoo gaggara galchee mataa isii gaggara galchee jechuudha. Kanaafuu wanni isinii dhaamu barbaadu obboleeyyan kiyya bultii keessan miidiyaa gubbaa hin fidina. Miidiyaan dhukkuba waan ta'eef miidiyaa gubbaa hin fidina. Namni arraan tana si fakkaatee siif dubbatu kuni diina kee akka ta'e beeki. Arra haadha firoodha waan ilmi namaa namaan hin jedhamne waan isii miti haati isii duubattu qamaa jirti jechuudha. Gaafa kana firri isii gaafa dhage waan akkanaa kana jechuudha arraba akkanaa kana akkamitti hin qaanfatu. Safuu isiitu tuqamaa jira waan ta'eef abbaan manaa kan kee yoo kasirratti fuudhu ta'ee callisi jaalattu wajjin taa'e jibbitu afaan kee qabadhu biraa deemi. Kanaafuu warri miidiyaa humaa si godhuu hin danda'u, warri miidiyaa walitti illee isin deebisuu hin danda'u, bultii keessatti illee si dhoorguu hin danda'u. Kanaafuu warra miidiyaa abdattee warra miidiyaatti gabbaatee dubbii kan kee ifa baastee akka gartee saree horii du'irraa waraabessa horii du'irraa iyyutti gaafa namni sirraa iyyu dhugaa rabbi baay'ee nama jibbisiisa jechuudha. Arraan tana warri gaafa san guuza sii bahee akkanatti sii iyyu sun gaddeebi'ee si arrabsaa jira jechuudha. Gaafa kana reediin numa dubbate duraanuu reediin leencaa dhugumatti mucaan kun nama sammuu qabu. Maal jedhee amma si warri miidiyaa kun adda nu fageessaa jirtan malee walitti nu deebisaa hin jirtanii jedhe dhugaa isaati. Gaafa haati mana isaa gabbaatee icciitii isaa alatti baastee namni isa arrabsu fuula isaa garagalchee mucaa isaatii fi jaartii inni amma fuudhee fi kana garagalchee arrabsu inni kun baay'ee aaraa deema yaada biraatti dhagahamaa deema malee waan if duuba hin deebi'u jechuudha. Akka daranuu isii tana jibbu. Kanaafuu obboleettii isa kana jaalatta afaan kee qabadhu sirra fuudhee mi qabadhu waliin jiraadhu. Lakkeen sanii miti eefa inni narratti fuudhe waliin taa'uu hin barbaadu eefa jedhe ilmoo kee fudhadhu afaan kee walitti cufadhu biraa bahi bakka siin malte jiraadhu. Hiree kan kee namni siin murteessu warri miidiyaa siin murteessu warri miidiyaa siin himu warri miidiyaa jireenya kee siin beeku
gabbaatee warra miidiyaatti himtee akka waan nama arraan tana gartee wanni biratti gabbaatee guyyuma hanga kanatti miidiyaarra waa kadhatta taab naa godha maarroo naa godha mitirqishoo naa kenna gaafa duraamaan bayin hogga isaa hojii jirtu gaafa abbaa manaa keetii hojii jirtu san akka jaartii aslii kanatti iftaatee maan bayin jaartiin aslii har'a iftaatee bahaa jirtu har'a yaa'iin dhufnaan akka waan miidiyaan kun gartee bilisa si baasee gabbaatee waa kadhachuu guyyaa keessaa wallahi waan akkanaa kun illee ishee miidha maaliifi gaafuma dura bultiin kee tuqamtu miidiyaarra gabbaasuun nama dhageessisuun bultii fi daranuu falafaluu taati bultii kiyya keessan jiraachuu fedha yoo jette afaan kee qabadhu ciitii kee dhoffadhu bultii kan kee wanni miidiyaarra baasee tasumaa hin jiru akkasin isiniin jaa obboleeyyan kiyya isin ammoo warri akkanatti waan rabsitan kun warruma gaafa san koomentiidhan jara kana daranuu walitti ajeessaa ture daaraa walitti godhaa ture warra qalaada jidduu dhoosee koottaa akkana wal godhaa jee jidduu utaaluu sanii isinii kanaafuu bultii namallee wanni gootanii silaa'uu balleessitanii ammallee daranuu nama arrabsaa jirtanii akkasii obboleeyyan kiyya dhaamsa kiyya kanuma inshaallah rabbi haa sodaanuun isiniin ja'a rabbi haa sodaanuun isiniin ja'a maaliif ilmi namaa tokko ni dogoggora isiin dogoggorte miidiyaarra gabbaafte isin garuu arraba akkanaa kana qusadha haadha isii duubatti tuquu dhaaba kasin isiniin jaanga viidiyoo biraatti wal deebitti nagayaannaa turaa baay'ee yaada keessa koomitii yaalannaa garuu wanni isin amma irra jirtan kun dogoggora sirriitti dogoggoraan isiniin ja'a yeruma duraatu nama aaruun akkamitti abaluu akkas godhe abaluu abbaan fedhe waliiqee abbaan fedhe walaadiisu abbaan fedhe wajjinaa jiraatu isin maaltu isin galche bultii namaa keessa akkasin isiniin ja'a obboleeyyin kee garuu an har'a isiin akkanatti safuun dhalummaa safuun namummaa safuun ilma namaa irraa tuqamuun kun baay'ee na aarse akka kiyyatti akkasin isiniin ja'a dhugaan akka waan nataatee akkatti hin butame maaliif intalti dhalaa gaafa akkanatti arrafamtu haadha ifiitiin akkanatti arrafamtu baay'ee nama dhagahama kanaaf obboleeyyan kiyya gaafa xiqqishoo bultiin teessan isinitti rakkoo fidde miidiyaa irratti gabbaasu dhaabaan isiniin ja'a bultii keessa miidiyaa keessa ani garuu akka kiyyatti uummanni oromoo kun hedduu takkan ajaa'iba maaliif yoo jette dubbii takka osoo hin hubanne arrabaan fiigan osoo hin hubanne arrabaan jarjaran arrabni faayidaan qabu arrabni naman sirreessu namni tokko yoo dogoggore dandeessan gorsa dadhabdanii dhiisaa bira kutaa arrabni sillee dilitti naqaa ati dilii isaarraa dhiqataa jirta malee isa sirreessaa hin jirtu jechuudha kanaafuu nama arrabsuun faayidaa hin qabu amma khadiira humbanna kan jaartii isaatiin wal dhabee maal dhiisee biraa deeme jettanii asumarraa miidiyaa kanarraa odeessitan kana akka inni micoo kana ijarri kun lameen kun walitti qirta'u kan godhe warra miidiyaa kana amma akkuma beekamu ilmi namaa kun guutuun kan fayyadamu miidiyaadha yoo inni suuraa takka fuudhee poosti godhee soddaa gowwaa jedhanii jalatti barreeffama mee viidiyoo isaa dhaqxanii ilaaluu dandeessan hunda isaa soddaa gowwaa soddaa akkasii gowwaa jedhanii jechuudha kanaafuu maaliif barbaachise kun obboleeyyan kiyya wal kabajuun namummaarraa wal salphisuun maali dhugaa rabbi baay'ee nama jibbisiisa kanaafuu wal kabajuun eessa dhaqe dhugaa duraan dursee waa'ee jireenya fi waa'ee bultii fi waa'ee mana keessaa miidiyaa irratti gabbaasuun dogoggora guddaadha asumarraa laallachuu qabda warri ganaafillee miidiyaa irratti bultii keessan baasuu barbaadan asirraa laalladha namni tokko gaafa wal lole gabbee miidiyaa irra dubbata miidiyaan namatti walitti nama araarsa miidiyaan manguddummaa isin jidduu taamoo miidiyaan maal isinii godha miidiyaan mana murtiiti oromoo maal taatan hagan hunda wallahi namuma bara yoo namnichi ilaalee nama guddaadha nama sammuu qabu nama jaba jedhanii eegutu gaafa kan waa'ee isaa miidiyaarraa dhageessaa jechuudha kanaafuu icciitiin keenya miidiyaarra maaliif ba'aa dhagaa icciitiin keenya yeroo hunda miidiyaarra maaliif ba'aa oromoof baradha kanaafuu ammaan tana warri akkanatti kunoo gizee namni tokko miidiyaa irratti dogoggoree gawwaa baase gorsuu dhiistanii arrabaan akka saree maraattee jala fiidanii arrabsitan jala akkas taatee abaluu teenya akkas gootee akkana gootee jettan sun ammallee isuma sanuu deebitanii miidhaa jirtanii jechuudha amma haadha firoo tana dhiyoo tana akkamitti kana taate intalti teenya akkamitti kana taate jettanii loluu turtan har'a immoo deebitanii isuma arrabsaa jiru kun maaliif barbaachise wal nyaatu maaliif barbaachise kun maaliif barbaachise diina walitti kofalchiisu haalli akkana hin gaarii miti waan akkana irraa dhaabbadhaadha dhugaa baay'ee nama jibbisiisa ana akka kiyyate hedduun gadde akka waan na ta'ee tokkotti
akkasiga viidiyoo kana keessatti yoo hin dogoggoree dhiifama isiniin jecha hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagayaan turaan isiniin jaa guyyaa gaarii qabaadha yookaan halkan gaarii qabaadha.